Waanjoo garbummaan saba koorraa lafa ka'aa jechuun jireenya gaariif maatii isaa bakkeetti dhiisee meeshaa fudhatee yeroo jalqabaaf giddu galeessa Oromiyaarraa bosona Oromiyaa seeneem. Gootichi gameessi kun gidiraa sabni isaa keessa jiru dursee waan hubateef ilma isaa quxisuus gidiraa jechuun moggaasee saba isaas gidiraa keessaa baasuuf ofii qabsoodhaan gidirfameem. Garuu uummatuma isaatiin harka diinaattis dabarfameem. Xomboora qabsoo ba'aa fi lixa Oromiyaatti qabatees giddu galeessa Oromiyaatti qabsiiseem. Lammii isaafis aarsaa lubbuu kaffaleem. Gootaa fi qabsaa'aa mirga namummaa ta'uunis lafa kanarraa darbeeraam. Gootichi kun saba isaaf gaarii yaadus garuu sabuma isaatiin deebi'ee gaadi'ameem. Ummatichaaf aarsaa guddaa kaffaleetu ummaticha biraa immoo galata dhabeem. Akka hattuuttis ilaalameem. Kaayyoon qabsoo isaas wallaalameem. Dhugaan isaas seenaan isaas ummatuma isaan awwaalameem. Beenyaan gootaa lubbuu isaa sabaaf dabarsee laateef kaffalamu kabajaaf yaadannoo gaarii ta'us gootichi kun saba isaaf aarsaa lubbuu kaffaleetu saba isaa biraa galataaf yaadannoon arganneem. Goota kana meeqaan keessantu beeka laataam? Gootichi kun sirna mootummichaan qacaramee osoo hojjechaa jiru turtii hojii isaa keessatti waan gurguddaa lamas hubachuu danda'eem. Sirni mootummichaa akka nama nyaatuuf sabni isaa immoo humna guddaa osoo qabuu gidirfamaa akka jiru yeroo hubatutti hojii sirnichaa addaan kutee uummata isaa gidira amaa keessa jiruuf abukaattoo ta'ee tajaajiluuf jalduurraa gara Amboottis deebi'uun lammii isaanii dhiibbaan sirnaarra jiruuf qotee bultootaafis abukaattoo ta'anii falmaas turaniiru. Mootiin biyyichaa yeroosii Haayile Sillaaseen Dajaaj Zinnaa Buzuu Jibaatiif Maccaa akka bulchuuf yeroo muudetti gootichi kun akka waan Oromoon nama fayyaaf nama barate hin qabnetti naafa muuduun maaliif barbaachisa jechuun muuddaa mootii sanaa waan qeeqeef gabaa keessatti fannifamee akka du'uuf itti murtaa'us kadhaaf jaarsummaa meeqaan mootichi dhiifama akka godheef seenaatu lafa ka'am. Gootichi kun barattoota qindeessanii ijaaruun hojii oromummaaf eenyummaa isaanii irratti akka hirmaataniif dammaqsaa kan turee fi barattoota hojii kana keessatti rakkoo mudateef ammoo abukaattoo ta'ee fi falmaa akka tures galmee seenaatu dubbataam. Diinota keenya warra ilmaan Oromoo ajjeesan anis osoo lubbuun jiruun dhiisuu dubbiin kun durkaa baatee miliyoonota Oromoo bira yoo geesse hin qabbanooftu kan jedhes gootichuma kanaam. Gootichi kun hanga ajjeefamutti Jibaatiif Maccaan nagaan argattu jechuun du'a gooticha kanaa gurra qeensanii eegaa kan turanis lakkoofsan qabaniim. Gootichi kun qabsaa'ota Oromoo baha Oromiyaatii yeroo jalqabaaf leenjii waraanaaf siyaasa Oromoo fudhatan faana waliin ta'uun hojjechaa akka turee fi qabsoon bahaaf lixa Oromiyaatti jalqabe kun giddu galeessa Oromiyaattis akka dagaaguuf qabsaa'ota jalqabaa kanneen akka Galaasaa Dilboo, Baaroo Tumsaa, Abbaa Caalaa Lataa fi qabsaa'ota Baalee fi Arsii dhufan hedduu faana qeesaatti walga'ii taa'uun mariisisaa akka tures seenaatu dubbataam. Qabsoo karaa baha Oromiyaa obbo Galaasaa Dilbootiin, qabsoo lixa Oromiyaa immoo Abbaa Caalaa Lataatiin akkasumas qabsoo giddu galeessaa immoo gooticha kanaan akka hoogganamu hojii qooddatanii tooftaa lolaas erga waliin mari'atanii booda korma qaluun waadaa waliif seenanis wal gaggeessan. Gootichi gameessi kun giddu galeessa Oromiyaatti qabsoo jalqabsiisuuf ofiisaatii qabsaa'ee Oromoota qabsootti galchuuf bosona Oromiyaa bosona Waddeessaatti meeshaa fudhatee yeroo jalqabaaf nama laga seenedhaam. Qabsoon Oromoo har'aafis xomboora qabsiisee nama ofiisaatii darbedhaam. Gootichi kun Amboo irratti abukaattoo beekamaa turus saba isaa galaana garbummaaf salphinaa lixe baasuuf ofiisaatii bosona Oromiyaa akka lixees seenaatu lafa ka'am. Uummata baroota hedduuf kallattii hundaan diinni irratti hojjetee of jibbisiisee Oromummoo jaallachiise gara safuuf safeeffannaa ganamaatti deebisanii of barsiisuuf hojii gootichi kun hojjechaa ture hojii salphaas hin turreem. Qabsoo gootichi kun jalqabe lubbuu isaa aarsaa kaffalchiisuu irra darbee lubbuu ilma isaaf mucaa ilma isaa illee darbee akka aarsaa kaffalchiisetu seenaan ragaa ba'am. Maatiin gootichaa kun abbaaf ilmaan qabsootti bobba'anii Oromoof Oromiyaaf of kennanii hojjechuun wareegamaa akka turan dhugaa hojjetamaa turetu ifa baasaam. Kaayyoon qabsoo gootichaa garuu namoota baay'eef hin hubatamneem. Ijoolleen gootichaa muraasis abbaan isaanii qabsoo addaan kutee akka inni maatii isaatti galuuf hawwaa turan. Gootichi garuu deebisee akkas jechaanii tureem. Ijoollee koo amma isiniif hin gallee gaafa isiniif galu kaayyoo qabsoo kootii hubattu gidiraaf tuffii uummata koorra jiru isinitti dabarsuun barbaadu. Uummati Oromoo hedduun akkuma keessan kana ba'aa baatee jiru hubachuu hin dandeenye. Diina garboonfatee jiru firoonfateetu ana diina taasifatee akka bineensaattis na adamsuutti jira. Kun hundumtuu borseenaa ta'eetu afaam. Oromoon martinuus of baranii mirga isaaniifis wal ta'anii gurmaa'uun yeroo isaan itti falmatan fagoon jiruum. Ulaa fi holqi bosona kanaas mana goota Oromoo ta'a jechuun gootichi egeree qabsoo Oromoo raaga dubbachaa akka tures seenaatu lafa ka'am. Haati warraa gooticha kanaa aadde Taatuu Gammannee Gurmeessaa qabsaa abbaa warraa isheef lafee dugdaa taatee qabsoo uummata Oromoo deeggaraa akka jirtu erga irratti barameen booda waggoota lamaaf mana hidhaatti darbamtee dararamuun aarsaa Oromummaaf kaffalamaa ture keessaas qooda qabaatteetti. Gootichi nama afur qofa dabalachuun bosona Waddeessaa seenuun qabsoo jalqabe sun yeroonni namoota baay'ee of jalatti hiriirsuun qabsoo diddaa garbummaa finiisuu jalqabetti
mootummaan dargii waan qabatee dhiisuu waan wallaaleef humna qabu hundumaan qabsaa'ota gaara waddeessaa lixan qabuuf adamoosaa cimseetti fufeera. Mootora qabsoo Oromoo bara sanaa kan ture gootichi ulaa gaara waddeessaa tokko tokkoon beeku keessa naannee mootummaa darguutiifis yaaddoo guddaa ta'ee ture. Mootummaan darguus faayidaadhaan qabee firaaf diina isaatti dolchisee adamoo gootichaa qabuuf adeemsifamu cimsee kan itti fufsiisedha. Lammiin diinaan moqqofamee faayidaan of wallaalees gooticha qabsiisuuf ulaa lagaaf gaara waddeessaa diinatti agarsiisuu jalqabe. Manni gootichaa inni Amboo jirus diinaan marfame. Lammiin gootichaa qarshiin goyyoomanis fira fakkaatanii gootichatti siquun gootichi akka marfamu taasisaniiru. Gootichis osoo harka laatiin hanga rasaasni isaa harkaa dhumutti diina walirratti naqee dhumarrattis immoo harka laachuuf dirqame. Kan nama gaddisiisu garuu gootichi kun Oromoofan qabsaa'a jedhee daa'ima isaa 11f jireenya ho'aa dhiisee uummata isaaf qabsaa'uuf laga seenus garuu uummati inni qabsaa'uufiif jecha bosona seene matta'aa nyaachuun gooticha qabsiisanii isayyuu akka shiftaatti itti sirbaa maal barbaacha bosona seente jechuun itti qoosaa waddeessarraa qabanii gara Ambootti fiduu isaaniitu himama. Aarsaa gootichi isaaniif jecha kaffales gatii dhabsiisan. Gootummaa isaan saba isaaf qabsaa'uuf manaa ba'es akka hattuutti salphisan. Qarshiin goyyoomeetu faayidaan machaa'eetu foonni foonsaa ganeem. Gooticha bilisummaa isaaniif laga seene isaan garuu qabanii itti sirbaa akka hattuuttis isa reebaa fidanii karchallee Amboottis isa gatan. Iji isaanis faayidaadhaan waan haguugameef aarsaa gootichi isaaniif kaffale gonkumaayyuu arguu hin dandeenye. Gootichi garuu gonkumaayyuu mana hidhaa Alambaqqaanyi keessattuu harka isaan laattanne. Eenyummaa isaafis qabsa'aa ture. Gootummaa isaatiin diina achi keessatti argate biyyoo nyaachisaa warra kan isaa ta'an immoo gurmeessaa isaan barsiisaa tureera. Garuu dhumarratti waraanni sirnichaa gootichatti daboo reebichaa ba'uun goota gameessaaf kutataa obbo Arga'uu Dinqaa yaaddessaa. Garuu dhumarratti waraanni sirnichaa gootichatti daboo reebichaa ba'uun goota gameessaaf kutataa obbo Arga'uu Dinqaa yaaddessaa du'aan dachee kanarraa adda isa baasan. Sabni isaas ganoomeetu dhiiga isaatti budoome diina faana ta'uun goota jabarbadaa roorroof gad jedheen beekne du'aaf dabarsee kenne. Walumaa galatti qabsoon gooticha obbo Arga'uu Dinqaa yaaddessaa giddu galeessa Oromiyaatti jalqabe aarsaa lubbuu isa kaffalchiisee. Ijoollee isaallee aarsaa lubbuu baasisee. Ijoollee isaa muraasa immoo biyyaa isaan baasee baqataa isaan taasisee. Aarsaan Oromoof Oromummaaf kaffalame salphaa miti. Dhiigniif aarsaa isaan kaleessa kaffalan goota baay'ee biqilcheera. Kunoo har'a immoo nu ta'ee dhalate. Gooticha guddaa giddu galeessa Oromiyaatti qabsoo diddaa garbummaa jalqabsiise obbo Arga'uu Dinqaa yaaddessaatiif galata guddaatu malaa galatoomaatti hin jennirra.